عليكم السلام كم نجا نجا الحمد لله كم جبت فيا نجا يوما نجا الحمد لله نجا ما شاء الله تبارك قويا ولا ما تقول راجتني لين قد بريدا تو كنتره ما قال بريدا وين تره ما كقراجتا من هنا يا ننجرو دغات ننجرو الحمد لله ما جرى يا دو في تكو ومتى دابنك كانت أنا كانت تكو تكا يا همرين وشبسه ما يادن من هنا كيف قاو جردن كم يعني مالك كيف قراج سيكون أبا يولا ميكا تيسين أنا بجولة سديتي ما شاء الله ما سلامك عن كيسان شيء آدم جلاني شيكمان كيسان فورجي دي مكة كاكيا كان مو شيكما دوغاتنا وما قرأ فورجي دي قوت أما عن شيكا فورجي دي جولان أستاذ نانجت تشالي مكان نركت الالتة هاي أنا اللي صدر كاشيكم ماله نجيني أنا يا فشيكا نواني كما قام أنا كمسلم تبغى تجايا ونمي سنة هرد فتا باريدا لين ما ديرسدا الحمد لله ما كسيتي مكان كيسان وينوني آدم علي محمد نانجراني آدم علي محمد إدون دلوتا كيسانيو الدون الوتا كون كوتي والله كمسة لا كيلومتري تدمي شني دوي جرما أنا مالي دوي أنا دويتي كم سي أنا دويتي إيه أوكي دوي حروة وجولني وري كومنتي ديسا وري كومنتي سلطان بكما وجولن بايني والله جاني ترين نتي مكماني والله متي ورقا يجمع والله يسون قابو جران متاوقع غندا كيتني قبلني لكن متوقع عندك قلت لي ننقبا أنا ثلاث مولوت يعني kuda sagal torbatamii torba haadhikoo waldoo dhaa'ee yaa yeroo sabaatii jedhamusan qabatanii ba'anii kanan guddadhe egaa gara lixaa kanattis guddadhe gara wallaggachaadha achii deebi'ee eegan xiqqoo barumsa baradhee gara Sudaan kanas deemeen ture achirraa deebi'ee Finfinnee fi amma Finfinnee waggaa 5 akkas taa'een jira amma Adaamaa waggaa 3ffaa fixeen jira afuraffaan qabaa. Isin dhalootumaan wallo aanaa daawwati jechuudha iddoon dhaloota handhuuri keessan ta'u. Dhalatuma achii waan tokko sa'i waan tokko wani man qabu shakkiin qabu. Wallaahi. Wallaahi laazim. Lafti ramadaana bare sheeka fakkaata malee achi barbaaridhaa dhalataa wallootii miti. In sobaa ganda biraati kuni walloo yuun beeku ergaa jedhu keessan naquun namnaani. Iddoo itti dhalatan saalfachuun mara wannoon qabu anamma kunoo ijoolleen isin bira jiran kun hedduun sheekka dilfaantiin beekanii gaara ciraaloo arsii gaara ciraalootti dhaladhe mana keenya achi bineensa malee homaa jiru baadiyyaa keessa ijoollee baadiyyaati garuu chaayinatti guddadhe achitti hin guddanne bakki itti dhalatetti saalfatuun homaa rakkoo gowwummaadha anamma gaara keessa gaara ciraalootti warri keenya hore horsiisee bulaadha gaara keessa dhaladhe isinii kana. Ijoolleen dawwee horii nabbee qotee adaadaa qotee jiranii warri kana ilaalan koomeentii laachuu hin danda'anii jalatti jechaadha. Warri kamisee keessa jiranis gaama daataan hin hojjetu malee warri waayifaa qabanii onuma hordofanii malee shakkii waan tokko kan hin qabne mataaqaan kotillee kan Adaamaatti baafadhee iddoo dhaloota godina eessa gaafa jedhanii kamiseedha kan jedhu asuma mataaqaan kotirratti. Kanaaf waan shakkitan hin qabdanii jechuun barbaadeetu. Uummata kana dhiyeessan kunis isaan jilee dhumuggaadha. Kamiseen akka godinaatti immoo kamisee ta'ee aanaa dheerin qabaa. Fin akkana. Neetworkiin kiyya muka isaaniitti mak. Keeti. Keeti neetworkiin. Okay. Amma waan isin hin jedhu. Ayyee. Uummanni kun miidhamuu rukutamuu dhageettanii mana yaalaa gaafachuudha moo
nama nu gaafa nama isin beeytan tu namni biraa isin jalaa isin jalaa dhayamuu dhageennan nama magaalaa qabnu si like akkuma namni ijoollee ofii biyya alaatti qabatu itti dawwalatu yoo finfinnee nama qabatu baay'irraa dhufu ijoolleen fiizaa biyya alaa deemtuu fa'aa itti dawwalatu isinitti dawwalatammoo akkanumatti oduu deemaa jiru akkuma dhumaatti uummata keenyaa kana dhageessanii mana yaalaa Hayilamaariyyaam immoo akkamitti dhaquu dandeettan jalqaba. Hayyee galatoomii gaafiin jalqaba uummati rukutamee jechaa dhaga'ee kan ture karaa sanii dhufee torbee irratti mana karaa dhufuun kan kooti. Ulee gaafa roobii ganama jechaadha akkanuma dhuunfaa tokkotti ilaaluun deemu. Galgaluma san yeroon bilbiluu kan micaa haadha manaa kooti kan ani guddise jechaadha. Sanbateedha firqabanii naannoo Jawwahaa Xuquree jedhamte jechaadha. Fira keenya keessa messenjera naan jedhee na micaa mana barumsaa deemee ani ilaaluun deema akka nama dhuunfaatti jechaadha. Yeroon achi ga'etti akkuma laalee dacha bukeeni galaanaa fi xiqqaa tafarii birrii qabatanii dhufan. Birrii qabatanii dhufanii ani immoo uummata san hundarra deemee kan hospitaala keessa sana Hayilamaariyyaam maammoo kan jiru nama 12 ture. Nama 12 sanii birrii 45,000 natti laataniiti nama 12 sanii laadhee micaa tokkotti dawwaleennaan namni 3 kan rukutame ala jira jechaa dhaga'e. Nama 3 san laalee nama 15 ta'a walitti. Nama 15 sanii 45,000 3,300 hiree jira. Harkatti. Achiin deebi'ee hospitaala sanii jeneraal hospitaala keessatti namni tokko jira jechaa dhaga'e. Sanillee uummata Harargee taanee deemnee waliin birrii sannaannee fiican nama tokko nama hafisanii. Okay. Birrii namni gaafatuu dhufe isin waan gaggaafataa jirtaniif isin kennanii achiin ijoollee Harargeetti wal argitanii. Okay, bareeda. Akkaawuntii ustaazota ustaazfatii fa'aan baname ustaazota wallootiin banamee fi akkaawuntii egeree ka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaan fa'aan baname hoo quba qabdanii gaafa kana maa akkaawuntiin ijoollee walloo banate achi jira achirratti waan xiqqoo waan wacii al kennaatiniin kaaf immoo harkuma keessaniin akkaawuntii sanirratti galchaa maan jedhinaan. Ani gaama yeroo sanitti uummanni kun rakkina keessa jira. Isaanis birrii kaashiidha kan qabanii dhufanii. An akka nama tokko dhuunfaa nama tokko tajaajilutti akka nama tokko gargaarutti birrii natti laatan san irra deemee hiruudha malee sun naan dhufnani. Dubbiin sun akka na bira geessedhee takkaa shakkiin qaban maaliifi waan irra jiru galmeedhaan kan hin daadha'e. Dabalatas namni 40,000 sanatti laate 6,000 sanatti laate walitti 46,000 ta'a. Sanis irra deemee kan 4,000 kennamus kan 3,000 kennamus kenneen jira. Birriin kan harka tafes ta'u darrasanyiidhaan kan uummata irra deemee kan yaalsisaa ture jechaadha. Darrasanyii keessan nagayeera argeera kamana mootummaatti illee baay'ee na bira jira. Rakkoo miti ollaan irra jedhamni onnaan godhata. Eeshi erga kun ta'e isinoo uummata kana waan namni isinitti kenneen gargaarsisaa jirtu waan dandeettanii yaalchisaa jirtu maal godhaa jirtu. Nama gargaarsisaa jirtu waan kana maaliif akkamitti hidhamtarree maaliif nama gargaarsisaa hidhamtammoo maaliif hidhamuu dandeettarree akkaawuntii keessa irrallee kun 600 jira jedhanii amma immoo turistiin akka poolisii malee seeraa baasetti waan achirra jiru 40,000 wayii guyyaa sadi dura mootu dhumaatii moota walooti kana duraatti birrii 200 irra jira akkaawunticharra isinuu nama waan garaa keessanii nyaatee hin bulle dhukkubni 600 jiran sun akka hojiitti qabadhee sadaqee akkamitti qabamtan maaliif qabamtan? Jazaakallaa ani jalqaba warra Hayilamaariyyaam keessatti mucaa tokko akka malee kan miidhame rasaasni 2 keessa kan jiru sanii inni tokko amrii ta'ee inni kun immoo kaanee Hayilamaariyyaam keessaa wanni yooyaa geessine. Yooyaa akka geessinetti mucaan kun rasaasii asiin seenee asi jirti asi baaruudha jira
gara kun harka kan rukutameeru mucaa kana soo yaalchisuutiin kuma sadi laadhee ummata nama sadi kan fudhannee jira. Ummanni sadin fudhanne suni silkii natti bilbilu. Maal taatanii jedheennaan akkana abboo mucaa lubbuu jira. Ani amma birrii sinimmoo xiqqoo tokko sinitti wayyeera. Amma mucaa kana yaalchisaa jira. Booddeen dhufa maalii fi maallaqa barbaadamoo isin lubbuu namaa barbaadanii jedheen. Ay maallaqni nu bira gahuu qabaata maal jedheennaan ani mucaa sana yaalchisuu deeme gaanitiin jedheen. Mucaa san kaanee asiin Hayilamaariyaam deebisne. Hayilamaariyaam akka deebisnetti mucaan kabaruu seenee ibsaan jechaadha dhufee deemee fudhatee jechaadha hospitaala. Hospitaala fudhatee kan ofitti geessee jechaadha. Akka achi geessetti anis mucaan kun yaalamuu sila qabaatu duukaan deemee duubaanii akka achi geessetti nama 5 ture isa wajjin nama 6ffaadha har'aa kaasanii maallaqni kaashiin sila irra jiruu fi akkaawuntiirra kan jiru san hin baasne. Kanaan waan sin barbaachisu dawaa sin barbaachisu kan sirrees haa ta'uti maallaqa kana har'aan kaastanii nagaafadha jedheeni ani risiitiidhaan deemee nama jahan sanii galmee godhadhee maallaqa san kaffalaatiin ture. Kaffalaa olee maallaqa kaashii harkatti nan gaafatina risiitii malee jettanii warra maallaqa isin gaafatu. Yen achumaan warri wanni sun dhufan warri achi filatamanii dhufan sun Ubsaan Abdullaxiin faan gara nama 25 ta'anii dhufanii zuhurii sagannee hamma asitti teenya. Hamma asitti gaafa teenye maallaqni natti laatame kana maallaqni immoo kan kaashiin irra jiru kana kan akkaawuntii irra jiru akkaawuntii irraa hin baasne akkasitti mee anaawu haragalfiin barbaada bultii 3 manatti hin galle. Kanaaf mee bakka maallaqa kanarraa tarka baanis maqaan koo kana jechaaran akkan birrii 100 galee jechaadha namni na dheessaa jira. Kanaaf immoo qulqullummaan barbaada bakka akkasitti jennee borutti waliin mallatteessinee kaashii 29 itti laadhee darrasanyiinis gara 25 ta'uu danda'a. Ammallee ilaallee akkasitti addaan bahu kaanee ol hospitaala keessa sheenee meeshaa kan koo fudhadhee soo bahu ka'uti poolisiin natti fidanii na qabsiisan akkasitti. Poolisiin isin qabee manaa isin geessu. Mana hidhaa nu geesse gaaffiin hin jiru maal hin jiru yeroo poolisiin gaafate ummata na qabee deeme kana poolisiin nu gaafachuu ka'e. Mucaan kun ummata tajaajilaa jira darrasanyii of harkaa qaba maallaqas kaashii sanitti laateera maal badii irraa qabna ta'ee jedhanii naan poolisii kumaanda jechaadha. Achumaan ati waasii waammadhuuf gaarii naan jedhe sa'aatii sun immoo sa'aatii afxiraa ta'ee nan bulee ganama waasii qabadhee gaafa dhufu immoo wanni dhufeera abbaa shittoo dhufee ture. Asmaan waasii san bakka har'a oolii waasii barbaachisu hamma maallaqa san dabarsiisu naan jedhan. Ani maallaqa kana mana hidhaa keessan jira akkamitti maallaqa kana dabarsuu danda'a yoo inni bahe maallaqa kanas hin dinne maallaqa kana hin dinne hin dabarsu hin jenne kaashii itti laadhee jira. Meeqa maallaqa akkaawuntii keetirra akka dabarsin jiran kun maallaqa meeqa? Isaan 600 jiran. Garummaa amma 66 fi meeqa ta'ee argama. Okay, gaafa achi baate warri itti kassate 600 itti kassate? Akkas jedhan gaasaa. Okay, ati akkaawuntii keetirraa 200 qabda 600 achirra jira 66 achirra jira 200 kee hambifatte guutuma waliin dabarsitee baatere nama mana hidhaa keessatti hin qabu. Hambifne 225. Baankiin suuraa kaasateera isaan suuraa kaasateera. Okay, bareeda ati gabaabumatti namni Oromoo qabsaa'u ani areeda kee arginan baay'ee garaana nyaatte isuma dhugaa rabbi wanti qofa mudataa ture miti namoota jajjaboo akkatti durriyyee nyaachuun qabsoo Oromoo keessatti nyaadhamuun siin haarawaan baane oma kaleessa jaarran abbaa gadaa fa'aa irra dhufanii waaqoo guutuu fa'aa elemoo qilxuu fa'aa taaddasaa birruu fa'aa Hacaaluu Hundeessaa fa'aa ibin kaati beektu qeerroo bittuu irraa feeroo jirtu irraa dhagamaa jira sagaleen kiyya. Dhagamaadha. Homa ati beektu kuni Oromoon nama jabaa ofii nyaachuun homa duraan jiru. Waan seenaa miti kaleessuma tana hacee mucaa daa'ima xiqqaa ilma kee ta'u waan jedhanii turanii nyaatan hin beektaa jechuudha.
jirtu irraa feerroo bittu jedhanii ka itti duulee diina karaa baneetiin ajjeesiise amma dhugaa isaa ajjeesiise Oromoodha jechuudha. Don't worry. Amma kasiin jedhu. Ati abbaa ijoollee sadii itimi. Adaamaa jiraatta? Adaamaa jiraatta? Adaamaa jiraatta. Adaamaa jiraatta. Halo. Sagalee keetii bara. Sagalee kiyya dhagama. Adaamaa jiraatta. Eshi Adaamaa jiraatta. Abbaa ijoollee sadii itimi? Ijoolleen kee dhiira moo dubara? Umriin isaanii meeqa? Dhiira lamaa fi dubaraa takka. Maashaallah. Bicaan sadii ji'a sadaffaadha bicaan xiqqaa. Ani akkaawuntii nama kanaatirra adlii kenna nama birrii 200 qofa jira. Nama kana jireenyuma isaatirratti akkaawuntii isaatirra birriin 600 jireenyuma isaa guutuu galee beeku. Namni kun yoo xiqqaate nama umriin isaa 50 keessatti 55 60 xaggaa jiru. Jireenyuma akkaawuntii asirra 60 galeen beeku. Asli nama hiriyyaa abbaa keetii ta'u. Nama kana nuufiddi namoonni baay'ee jennaan si fide. Amma jireenyi kee maali? Soomumaayyuu waan ittiin soomtu qabda. Amma yoo ijoollee kana biraa deemte edana waan ittiin faxartu. Jaartii kee yoo galtu ijoollee kee ittiin galte waan ittiin faxartu hin qabda jireenyi. Engaa. Alhamdulillah namni akkuma jiraatu jiraata. Ani kan hojjedhu. Amma hojii kan koo hojii hojjedhu asuma ta'eetiin. Halo. Faxarri ga'ee ramma dhumatti deemaa in gabaaf. Gabaasumaaf. In dhagaa. Adam. Abeet nagaa. Namoonni baay'een namni kun gargaaruu feena. Nuti warri abbaan qabne itti obsuu feena. Abbaa keenya tayaa hiriyyaa abbaa keenya tayaa innuu rakkataadha gargaaruu feenaa naan jedhani akkaawuntii irratti gargaaran qabda. Haa gargaarani si huyyuu hattuu fi sirte garaan haa gubatu. Ummata wallooti osoo hin taane kophaa keetitti si haa gargaarani. Akkaawuntii irratti gargaaran qabda. Mallaqa ummata hin ilaallanne kee qofa aadanii fi jedhanii akkaawuntii qabda. Akkaawuntii kan kootuma kan jiru tokko. Nuti keelaa kabirin 200 jiru sanii miti kabiraa nuti akkaawuntii nama amantuu nuti. Kan biraa nan qabeen. Kuno. Kuma saddeetarra jiru. Nan qaba. Asumaan dhiisamaa ijoolleen kan koo kan sadii kan immoo kan guddisu ijoollee lama qaba. Ijoollee lama qabda? Ijoollee kan guddisu lama qabeen. Kana dhamanaa kooti. Nama 5 olii galatti. Akkaawuntii kennuutiin ayyaa si gargaaran ijoollee baay'ee si gargaaruu barbaada. Akkaawuntii dhuunfaa keetii maallaqa ittiin si gargaaran qoy Kemboon kaasi harka kaasi. Dhageeffadhu. Maallaqni amma akkaawuntii ati himtu kanarratti si galu. Dhageeffadhu. Maallaqni amma akkaawuntii ati nutti himtu kanarratti si galu. Mallaqa ummata wallootillee miti, mallaqa koreetillee miti, mallaqa keeti, mallaqa ilmaan kee ittiin faxarfittu ishii. Kunoo nama 3,000 boo irratti himaa jiran. Kanaaf akkaawuntii kee maqaa achirraa dubbisuuf nu dubbisi haa qabatanii koomentii jedhan. 1,000. 1,000. 58. 58. 83. 56 jette? 56. 80. Maqaan isaa eenyu? Dhumti isaa lama ishii 80 jettee dhumti isaa lama maqaan isaa Adam
آدم علي آدم علي آدم علي محمد آدم علي محمد मैं नत्ती में अकाउंट चनत्ती में तेरे को डाउन करूँगा Ya yeroo deebinatti Oh, Kemboon yeroo deebinatti नहीं मिलता Kemboon guys, kuma tokko neetworkii na rabbayyaa jira deebinatti ايش kuma tokko 58 kuma tokko 58 hayyee 83 83 hayyee 56 56 802 802 maqaan isaa Ahmad Husseini آدم علي محمد मैं नत्ती में अकाउंट ही खबर kuma tokko 58 83 56 duwwaa 80 duwwaa 2 82 أكسي آدم علي محمد Adam Ali Muhammadi Adam Ali Muhammad Okay. Ummata kiyya qaalif gaarii nama kuma afuriin al jirtanii ummata kiyya qaalif gaarii nama kuma afuriin al jirtanii namni abbaa qabdan abbaa keessan jaalattan abbaan keessan daara akiraatii irraa deeme haadha keessan jaalattan nama kana gaddalee jechaa turre haadhallee jedhaa jirra firaanii isa wallahi akkaawuntii isaatirraa birrii 200 qofa jira jireenyi akkaawuntii isaatirraa warri baankii barbaachee humni 600 seeneen beeku sidii galee nama rakkataa ta'uufii dibu dalagaa ofii qabsira dalaguu dhiisee ummata ofii ka jireenyaan biyyaa biraa baheetiin bakka baay'eetti guddise gargaaraa jiru sobanii maallaqa nutti kennineef hirriyyeen adaamatti wal geette hiisise waan jimaa irraa dhabbaan isinitti maaran isinii galee kanaaf kun akkaawuntii isaa as jalatti fedhe isinii godheera abbaan rabbiin isinii laaffite jiini ji'a ramadaanati namni kun hidhaa baay'ee gadda waan fakkaatu argitanii akkaawuntii kanarratti ergaa fi yeroo ergitanii kaatanii maal jettaniin ummataaf miti nama biraatii miti siif erginee jedhaanii isinii galee kun oppiin isinii godhe akkaawuntii inni himate. Yaa akkaawuntii inni himate oppiin isinii godhe kun al jira qabadha. Irra deebiif warri amma dhufe yoo jiraate cheekaa godhatanii akkaawuntii sirriidha jedhaa jiranii irra deebiif ishee Adam. Adam. Akkaawuntii irra deebi'aawee. Akkaawuntii cheek godhannaa jedhan irra deebi akkaawuntii. kuma tokko 58 83 56 802 Kono kana. Kana. Kanum. Ammallee irra deebi'ee isinitti maara warri shee akka kenna kana kadharaan harkaan lama qorra keessa hidhaa bule kana hidhaa bule kana isinii galee waan dandeettaniin bira dhaabbadha hattoota garaa gubaa Oromoon arjaadha Oromoon galaana nuti ummata keenya wallollee hin gargaaranna rakkata keenya illee hin gargaaranna adeemii qabu nama dhugaan ummata isaa bira dhaabbatu Oromoo dhugaan rakkate bakka fedhetti haa dhalatu bakka fedhetti haa guddatu amantii fedhe haa qabaatu hin gargaaran wanni gargaaranneef hin jiru ofiif walii geenya no problem bakka akkaawuntii as jalatti hidhee jira rakkoon qabu dhiisaa ofirraa waaqaa gaddeeffadha waan dhaabatti qabda shee Adam waan dhaabatta qabdanii ummanni jaalalli ummanni sii qabu kan hin beekne kana mee maal jettaati waan waa'ee ummata Oromoo kan akkasii barbaadanii mana hidhaatii dhufanii waasii sii ta'anii akkaawuntii kaffateessanii si baasanii achi fidanii ijoolleen biyya alaa kanarraa wallaahi kun nama wayii maqaa dhahuu barbaadu dhagaye Adam namni wayii maqaa dhahuu barbaadu Ameerikaarraa ijoollee Adaamaa jirtutti bilbilee ayyeeshin galatooma dhagaye irraa fudhatan dirqii durii firaa qaba.
أنا ما بقى فطر وداني أي مال ريبون ترى لكم سجل بريسيتو رئيساني وجه وانجرني في وانا جتيتو تليفون إلا برازر والله نقدر رهين أبي sorry I'm sorry بانكي نسا مالي نكيمبون بانكي مالي ياجرني نقدي بانكي بانك كوميرشال بانك أوف إثيوبيا نقدي بانكي ارجع في بليز وندي كيف ارجع فوتو سير كاميرا ميسنجري كيتيني لا يا lakkoofsa suuraan si ergameera. لا كودا في البلاد برباجو تاكلا كوني تمتلكني ما ركوا لكم سنبر باجيسو يا. يو برباجيسلي Suuraan si ergamee jira. Suuraan keessan si سورة ergamee. رنجرا سورة رلالي Ati messengerii keessa si ergamee jira. keemboon أيه. footoo kaasii ergaa kana Okkoo Ayye. footoo ka'ee ergamee jira. Footoo ka'ee ergamee jira. tole. ربي سامل كيسو إن شاء الله جارتين غرغارما وان رغيتن برونتا نتيما وجولن غرغار تردوتون نكن اجار امتا اجري بتچو برباد امتا غندا في لغان امانتي نما قودو متي متا ايسا تو غرغارما عمر كون انجرو فتر گئے لمبرا وان دامتو قب دارے ادي مشورا والله أنا مالي أنا اللي مورال كاسة أسفل لقنيال مورال كاسة أسفل لقنيال بالوال كبت نوسمي يتنسو بكانين أولين اتي مكان نكاية يا مورال كاسة أسفل لقنيال أكا سبات اتياد أزرين جد لا جارتي منانا ريدي وتنسو بكنا جدي ألا بلويا وان بچو ہوتا ہے مورال کا تھا انتے میاس فلگالے عبدی گتاچوم مرتگوتوم ማነው አሌክቲቭ ሁላችሁም ማለት ታገላችሁ ተው መስመር አገራገራ ባሲ ማለፍ ጀናን ና ኑቲ ሁንደ ከሰን ሲንጃላና ሁንደ ከሰኑ ሞራል ካሳ እኔ እችላቸዋለሁ እናንተን ሲታካ አብዲ ማለ ሙርቲጉቶ ለማ አሌክስ ሳዲ ሁንደ ከሰኑ ጅሬኝ መቶ ወለቴ ነማ ቦቦታ ሙዲ ያከራ ለክ አንጀራ ጀራ ወጂና ከነኪስተኒ አከን መት ኪሲን ከሰነት ያፍ ዱ አይመና ጎዳ ኮማት ካይዝን አይላ ዳኒ ሙሽራዳ ሙሽራ ዱጋን የጀለ ፊገ አከነት ለይዝን በሲሴ ዱጋና ቤጉ ዱጋን ለና ቤጉ ላ ነት ያፍ ጋላቶም ኢልሚ ዱጋን ሲያዳልቱ ወላሂ ዋን ባለዳው ቸተ ጋላቶም ረብ ሲያከባጁ ربي سياكوي قالوا بچودا بيتا اني كاولو نموت مكه متى غرتي كان استاذو تنم غرغدادا غاف مكا كسيتي مكا نكو ان كان فدا بيتا والله هدو اني نغدسي سو انا كسيت اوسو غدله سلا مكا نكا يدغادا غرو نمني غرغدا نكبجو نجالتو كان جالتو كان كبجو يو سي بك امني كنت ميتا وفيتي فميل الراجتي هرك الراجتو كانت امته كان رمالكا اكاونتي براتين باسا جرن جدني ويتا مكان رتي باسن big shame duga watiko amma ati namni dagaw miyut gore ummata guuto ati murti guuto watiko ambutan nema a'udhu billahi minash shaitanir rajim ani fi murti guuton jechu ma walitti gabar nami tokko ya la amu jolle guutu miyut gore nami daga jiru kama duga yartai kama duga tiko wambutan ne kuma shashani takaleta sanema atuna ergite mere tati na ergite sab Razi fi max kudan na ergite san kesa shashan kene shanan bi falle sanina da ya ummata ke nakani ba gari shega kana war ramadana ha gargaru bira hadabannu nama gudda nama stifa mu'mina qabu alsira dalaga kuno dagettani wani maqaa isaanatti ne maarreen inni jedhu waan akka qansira wayiiti maqaa sanuu dagadhe kan waan qansira wayiiti abbaa ilmaan sadii yoo waan suuqiin banatu xiqqoo suuqiin koo baay'ee kuma dhibbaan hin banate Itoophiyaa keessatti aandee